Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin paartiin Bilxiginnaa walgahii ariifachiisaa magaalaa Adaamaatti taasiseen ejjennoo heera mootummaa fi caasaa biyyattii bu'uura irraa diiguu qabatee dhiyaachuun isaa dhaga'ame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun humnoonni waraanaa Suudaan kan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Abdul Buraaniin hoogganaman naannoo laga hidha Abbayyaa kan Itoophiyaa wajjin waldaangeessu keessatti waraana gaggeessaa jiraniin injifannoo argachuu ibsaniin gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii maallaqa harka isaanii jiru hundaa xumura ji'a adoolessaatti akka baankii galchan akeekkachiisee jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamaan isaa namni nagaa daawwata biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhufnee nu faana turaan affeeraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin paartiin Bilxiginnaa walgahii ariifachiisaa magaalaa Adaamaatti taasiseen ejjennoo heera mootummaa fi caasaa biyyattii bu'uura irraa diiguu qabatee dhiyaachuun isaa dhaga'ame. Dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu kanaan wal qabatee ibsa xiinxala gadi fagoo Jawaar Mohaammed biraa ba'e kanaan paartichi seenaa fi caasaa federaalizimii biyyattii guutummaatti laamsheessuuf deemaa jiraachuu isaa saaxileera. Dhimma kana irratti Jawaar Mohaammed sodaa fi yaaddoo uummataa hubachiisuun xiyyeeffannoo guddaa kennee jira. Naannoleen kanaan dura uumaman akka kanaan dura karaa murtii uummataa yookaan referendamii osoo hin taane gaaffiin paarlaamaaf dhiyaate pirezidaantiin mallatteessinaan gahaadha jedhame. Kun ammoo Oromiyaa fi saboota kaaniif balaa guddaa qabaachuu Jawaar Mohaammed gadi jabeessee mormeera. Ibsa isaa kanaan Jawaar Mohaammed dhimma kana irratti akka kanaan hiika kenneera. Kun jechuun godinni Oromiyaa tokko citee naannoof danda'e ta'uu yookaan naannoo biraatti dabalamuun yoo barbaadame marii fi murtii uummata Oromoo tokkollee osoo hin barbaachifne sagalee paarlaamaa fi mallattoo pirezidaantii biyyattiitiin qofa milkaa'aa jechuudha jedhe. Dabalataanis Jawaar Mohaammed dookumentii yeroo dhiyoo kana miidiyaalee hawaasummaa irratti deddeemaa turee fi Oromiyaa gola ajaa'atti qooduuf karoorfame sanatti eeruun tarkaanfiin kun qorannoo dhuunfaa osoo hin taane karoora Bilxiginnaan caasaa federaalizimii ammaa deeguuf haalduree itti mijeessaa jirtu ta'uu isaa akeekkachiise. Karoorri kun ijaarsa naannoo Oromiyaa gargar facaasuun akka sabaatti humna dhabsiisuu fi tokkummaa ishee dadhabsiisuuf kaayeffatamee kan qophaa'e ta'uu Jawaar Mohaammed saaxileera. Dabalataanis akka gabaasa Oromiyaa miidiyaa neetwork gabaasetti mootummaan Bilxiginnaa magaalota Oromoon wareegama qaalii kanfaleef lamaan Finfinnee fi Dirree Dhawaa sadarkaa naannoof danda'anitti guddisuuf sochiitti akka jiru dhaga'ameera. Magaalaa Shaggar Finfinnee jala galchuuf akka yaadames qondaalonni sirnichaa adeemsicha morman natti himaniiru jechuun heerri mootummaa haaraan barreeffamee gulantaa dhumaa irraa akka ga'e ibsaniiti jiru. Qondaalonni olaanoon Bilxiginnaa kunneen aangawoonni olaanoon sirnichaa tibbanaa dhimma kanarratti mari'achaa jiru jedhame. Uummanni Oromoo magaalonni Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalatti akka deebi'aniif falmaa jabaa kan taasise yommuu ta'u, falmaan sun diddaa maastar pilaanisiin wayyaaneen aangoo irraa buqqisee sirna Bilxiginnaa aangootti fiduun kan yaadatamudha. Sirni Bilxiginnaa ammoo maastar pilaanii qindaa'aa kan jedhu maqaa jijjiiree naannoo Shaggar jedhu kan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar irraa ijaarame hundeessuuf yaadni dhiyaate irratti hojjetamaa akka jiru qondaalonni kunneen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru jedhame. Piroojeektoonni caakkaa piroojeektii jedhamuun masaraa biyyaalessaa dabalatee hojjetamaa jiran magaalaa Finfinnee keessatti osoo hin taane harka guddaan daangaa magaalaa Shaggar keessatti jedhuun qondaalonni olaanoon kunneen teessoon mootummaa federaalaa Finfinnee ta'ee osoo jiru masaraan mootummaa federaalaa daangaa Shaggar keessatti dursee ijaaramuun akeeka qabaa jedhaniiru. Kana malees misoomni kooriidarii Finfinnee hanga ammaa marsaan lama hojjetamuu kan himan qondaalonni olaanoon Bilxiginnaa kunneen marsaa lammaffaan magaalaa Finfinnee fi Shaggar wal qunnamsiisuu irratti hojjetamuu himaniiru. Misoomni kooriidarii magaalaa Shaggar ammoo marsaan jalqabaa hojjetamaa jiraachuu ibsanii bakka wal qunnamsiiftuu magaalaa Shaggarii fi Finfinnee irratti marsaan jalqabaa hojjetamuu qondaalonni kunneen dubbataniiru. Qondaalonni kun akka jedhanitti maastar pilaanidhuma qindaa'atu maqaa jijjiiratee hojiirra oolaa jira jedhu. Oromiyaatti aggaamii balaafamaan adeemaa akka jiru ibsanii adeemsi kun sirnicha hanga Oromiyaa diiguutti kan fuulla'u ta'uus ibsaniiru. Kanaaf amma naannawaa daangatti humnoota naannolee ollaatiin kallattii maraan uummanni Oromoo ta'uun callifamee ilaalamaa jira jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun humnoonni waraana Suudaan kan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al Buraaniin hoogganaman naannoo hidha laga Abbayyaa yookaan Naayil Liimaa kan Itoophiyaa wajjin waldaangeessu keessatti waraana gaggeessaa jiraniin injifannoo argachuu beeksisan. Akka ajajoonni waraanaa raadiyoo Dabaangaanitti himanitti loltoonni isaanii amma gara kibba naannoo Biluu Naayilitti dhiibaa kan jiran yoo ta'u, karaa gara Alkumruu geessu eegsisuuf duula taasisaniin naannolee Maanjaa fi Sukruum jedhaman to'achuu isaanii beeksaniiru. Ajajoonni waraanaa kun dabalataan akka ibsanitti humnoonni finciltoota Rapid Support Forces dilbata darbe irraa kaasee taalii Alkumruuk marsuun sochii waraanaa mootummaa dhaabuuf yaalanii turan ta'us
waraana cimaa gaggeeffameen waraanni mootummaa injifachuu danda'eera. Akka gabaasni kun ibsutti naannolee Majanaa fi Sukruum jedhaman baatiiwwan dura to'annoo RSF fi hidhattoota isaan deeggaraniin jala turaniiru jedhame. Waraanni mootummaa naannolee kana harka RSF irraa deebisee fudhachuu isaa gabaasni kun kan ibsu yoo ta'u, ammaaf naannoo Biluu Naayil humnoota lamaan gidduutti qoodamee akka jiru seerameera. Waraana naannoo kana keessatti baatiiwwan darbaniif gaggeeffamaa jiru kanaan namoonni 10,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru jedhame. Injifannoo naannoo Daarfuutitti argame. Gama biraatiin waraanni Suudaan dhihaa naannoo Daarfur daangaa Chaad waliin walitti dhufu keessattis injifannoo biraa argachuu isaa beekseera. Bulchaan dhihaa Daarfur kan teessuma isaanii Poorti Suudaan taasisan Bahar Aldiin Kaamaraa ibsa kennaniin hidhattoonni waraana mootummaa wajjin hiriiraan gara fuulduraatti deemaa akka jiran ibsanii amma naannichi bilisa bahutti waraanni kun akka itti fufu ibsaniiru. Akkasumas waraanni mootummaa kaaba Daarfur keessatti gandoota 2 bilisa baasuu isaa ifa godheera. Gabaasni kun akka jedhutti humnoonni Al-Burhaan guyyoota darban keessa injifannoowwan kana argachuu isaanii yoo dubbatanis harki caalaan naannoo Daarfur ammallee to'annoo humnoota RSF jala jira jedhame. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Eritiriyaa lammiilee biyyattii maallaqa harka isaanii jiru hundaan xumura jaalolessaatti akka baankii galchan akeekkachiisee jedhame. Baankiin giddu galeessaa biyyattii ibsa kaleessa baaseen namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen maallaqa biyyichaa nafqaa harkaa qaban akka baankii galchan himeera. Baankichi ibsa baaseen lammiileen biyyattii hunduu nafqaa qofa bittaa gurgurtaaf akka fayyadamuu qaban beekseera. Bittaa gurgurtaan kamuu maallaqa callaan qofa ta'uu akka qabu himeera. Kanaaf namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uun seeraan akka nama adabsiisu himeera. Kana qofa osoo hin taane namoonni herreega baankii hin qabne haaraa banachuun akka qusatanis ibseera. Dhaabbilee yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsaniif maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan akka fudhatamu himeera. Haa ta'u malee namoota yeroo jedhame keessatti maallaqa isaanii baankiin galchine irratti tarkaanfiin seeraa ni fudhatama jedhe maal akka ta'e wanti ibsamee hin jiru. Qajeelfamni haaraan kun isa kana dura to'annoo cimaa mootummaan Eertiraa tilmaama sharafa maallaqa alaa daddabarsa seeran alaa maallaqaa fi gatii meeshaalee akkasumas oomishaalee baasee irratti fudhataa ture waliin wal fakkaataa jedhame. Waggoota 10 dura mootummaan Eritiriyaa maallaqa haaraa maxxansuun hojiirra oolchuun isaanii yaadatama. Yeroo sana tarkaanfii kana fudhachuu isaan namoonni maallaqa harka isaanii ture akka gara baankitti galchan godhee ture. Yeroos mootummaan Eritiriyaa jijjiirama maallaqaa kan godhe daddabarsa maallaqa seeran alaa to'achuu fi dinagdee biyyattii tasgabbeessuuf jechuun sababa eeree ture. Adeemsa jijjiirama maallaqaan maallaqa baankii seene to'achuu kan danda'e mootummaan yeroo eegalee lammiin Eritiriyaa kamuu maallaqa sochoosuu irratti dhorkaa cimaa kaa'uu danda'eera. Akkaataa kanaan baankii Eritiriyaa keessa jiru keessatti namoonni maallaqa qaban herreega isaanii keessaa ji'a tokko keessatti maallaqa baasuu kan danda'an nifqaa 5,000 qofa akka ta'u daanga'eera. Ogeeyyiin dinagdee akka jedhanitti maallaqa lammiilee irratti daangaan kaa'amee sochii maallaqaa fi jiru guyyaa lammiilee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Sochiin dinagdees duubatti harkisaa jedhaniiru. Amma maallaqa baankilee keessaa bahuu irratti daangaan kaa'amee jiruu fi jireenya uummataa irratti gama garagaraan dhiibbaa uumeera. Bittaawwan maallaqni guddaa barbaachisuu fi dhimmoota biroof lammiilee maallaqa barbaadaniif dhorkaa cimaa kaa'ameen ji'oota baay'eef maallaqa baankiidhaa baasanii walitti kuusuuf dirqamu. Dabalataan dhimmoota gurguddoo maallaqa guddaa gaafatan kanneen akka cidhaaf maallaqa yoo barbaadan ji'aan 5,000 ol baasuuf aangawaa naannichaaf xalayaa deeggarsaa galchuu qabu jedhame.